Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanaafaa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya. Sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeeraa amma gara qophiittaa nuti ce'e. Jalqaba torban dabarsinee ayyaanni solaataa magaalaa Finfinnee keessatti utuu geggeessamaa jiru jeequmsa uumameen sirnichi addaan cituusaa laalchisee gabaasa Tsahaay Daamxoo nu ergite irra deebiin isin dhageessifna. Magaalaa Finfinneetti ayyaanni Iid al-Fixrii akka lakkoofsa hijiraa waggaa 1443ffaan sababa rakkoo nageenyaa osoo sirni salaataa geggeeffamaa jiru raawwatameen addaan citeera. Ayyaanni kun istaadiyeemii magaalaa Finfinnee fi naannawaa isaatti osoo kabajamaa jiru naannawaa siidaa wareegamtootaa jedhamee beekamutti rakkoo mudateen sirni salaataa osoo hin xumuramne addaan citee jira. Ayyaana Iid al-Fixrii ayyaaneffachuudhaaf waltajjii qophaa'e irratti dursitoonni amantaa Islaamaa keessummoonni affeeramanii bakka kabaja ayyaana kanaatti argamanii fi hoggansi mootummaa erga haasawaa taasisanii sirni kadhannaa yookaan salaataa wayita raawwatamaa jirutti osoo salaatni hin xumuramne istaadiyeemii Finfinneetiin alatti dhukaasni hedduu iyyi dhagahame. Sirni ayyaaneffannaa kunis istaadiyeemii Finfinneetiin alatti namoota 10,000 lakkaa'amanii dirree masqalaa dabalatee daandiin konkolaataa kallattii hundaan namoota hirmaattota ayyaanichaatiin guutameera. Haa ta'uutii dhukaasni istaadiyeemiin alatti bakka kadhannaan taasisamaa jirutti dhukaasni dhagahameen namoonni istaadiyeemii keessaa kadhannaarra turanis sirna kadhannaa kana addaan kutaniiru. Dursitoonni amantaa sirna kadhannaa dursuun gaggeessaa jiran namoonni akka tasgabbaa'anii fi akkasumas qaamni mootummaa dhukaasa akka dhaabu gaafachaa turaniiru. Namoonni istaadiyeemii keessaa akka gadi hin baaneefis karri bahumsaa hundi cufamee ture. Istaadiyeemii magaalaa Finfinnee keessatti wayita rakkoon alatti mudate namni waltajjiirra ture tokko akkas jechuudhaan namoota istaadiyeemii keessa turaniif ergaa dabarsaniiru. Dursa karaa Istifaanos rakkoon nageenyaa uumameera. Kanammoo humnoota nageenyaa mootummaa fi qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatuun geenyeera. Hanga danda'ametti rakkoo kana furuudhaa fi humnoonni nageenyaa mootummaa hojjechaa jiru. Nutis akka rakkoon kun hin babal'anneef ergaa dabarsineerraaf. Sirna kabaja ayyaana Iid al-Fixrii kan magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jiru irratti rakkoo nageenyaa mudate ilaalchuudhaan pirezidaantiin mana maree dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee Sheek Sultaan Hajii Amaan yeroo ibsan Rasaasni tasanaa harkaa baheeraa jedheera. Tole isa harkaa rasaasni tasa baheeyuu jedhame isaan booda dhukaasni hedduu ture maaliif barbaachise? Kanaaf mootummaan dhimmicha qoratee akka ifoomsu ni eegna. Ta'iin har'aa mudatee hawaasa musliimaa qofaaf osoo hin taane akka mootummaatti maqaa biyyattiin qabdu biyya naga qabeettii kan keessummaa simattu garuu biyyoota adda addaa irraa keessummoota waamte bakka keessummoonni jiranitti wanta akkasii mudachuun kan maqaa biyyattii balleessa ta'eera. Kanaaf nuti ammas qaamni dhimma kanaaf ka'umsa ta'e maal waan jedhu sirriitti qoratamuu qabaa jenna. Sheek Sultaan itti dabaluudhaan istaadiyeemii keessatti aarri imimmaanessu kan alaa dhukaafame nama ukkaamsaa ture jechuun ibsaniiru. Istaadiyeemii keessatti aarri imimmaansu kan alatti dhukaafametu dhufee nu ukkaamse malee istaadiyeemii keessatti wanti uumame hin jiru. Alaa garuu karaa daandii Bataskaana Istifaanosii fi Magganaanyaa dhukaasni dhuka'uu dhageenye. Poolisiin feederaalaa rasni tasanaa harkaa baheetii jedhame. Garuu nuti sirriidha jennee amanuudhaaf waan nama rakkisuudha. Wanti uumame maaliif aarri imimmaansu lakkifame? Kun nuuf gaaffiidha. Nama sagadaaf bahe irratti uummati kadhannaaf bahe kun homaa qabatee hin baane. Maaliif dhukaasni kun hundi dhukaafame? Kun ta'ii itti yaadamee godhameedha jennee amanna. Hanga ammaatti rakkoo uumameen lubbuun namaa darbe hin jiru jechuun ibsan Sheek Sultaan. Hanga ammaatti namni miidhame wanti nu qaqqabe hin jiru. Garuu namoonni daandii Magganaanyaa naannoo Bataskaana Istifaanosii fi naannoo Siidaatti kadhannaa irra turan hedduun hidhamaniiru jechuu dhageenye. Gochi kun gama mootummaatiin hordoftoota amantaa kiristaanaa fi islaamaan kan raawwatame miti. Garuu itti yaadameeti jechuudhaa fi odeeffannoo qulqullaa'ee hin arganne gama mootummaan waan jedhan eegaa jirra.
Naannawaa siidaa wareegamtootaatti miseensonni poolisii federaalaa fi amantoonni walitti bu'uu isaaniis ibsanii jiru. Shee Sultaan. Dhagaa darbachuun bakka uummanni miiliyoonaan lakkaa'amutti ba'etti wanta akkasii ni uumama. Naannoo siidaa wareegamtootaatti amantootaa fi miseensota poolisii federaalaa gidduutti tarii walitti bu'iinsi uumamuu danda'a. Dhagaa darbachuunis jiraachuu danda'a. Malee nuti waan sirrii eenyutu maal raawwate maaliif kan jedhu hanga yoonaatti wanti ifaanuuf ta'e hin jiru. Ustaaz Abubakar Ahmed ka'umsa rakkoo kanaa odeeffadheera jechuun akkasiin ibsanii jiru. በትክክል ለማጣራት ሞክሬያለሁ. Sirriitti qulqulleeffachuuf yaaleera. Komishinara dhimmi ilaallatu waliin dubbadhee wanti natti himanii aarri gaasii kuni tasarkaa ba'ee tiinaan jedhan. Dargaggoonni nuti achitti ramannes sirriitti waan achitti raawwate nutti himaniiru. Bakkichi bakka dubartoonni itti sagadan ture. Naannawaa siidaa wareegamtoota kun wanta tasarkaa ba'u miti. Hiikamee waan darbatamudha aarri kun. Hiikamee kan lakkifamee gara namoonni jiranitti. Yeroo sanatti namoonni achi turan hedduu jeeqamaniiru. Namicha darbates dargaggoonni akka sagantaa kana qindeessanii fi ramanne qabatanii turan. Innis dhiifama gaafachaa ture. Garuu miseensonni poolisii federaalaa kan dhufan harkaa baasan. Koomishiniin poolisii Finfinnee gama isaatiin ka'umsi rakkoo kanaa maal akka ta'e hin beekne jechuudhaan namoonni muraasni sirna salaataa irratti jeequmsa uumaniin qabeenya irratti miidhaan gaheeraa jechuun karaa fuula marsariitii hawaasummaa isaa maxxansee jira. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa gama isaatiin qaamolee amantaa da'oo godhatanii rakkoo uuman irratti mootummaan tarkaanfii fudhachuu itti fufa jechuun ibsee jira. Haala istaadiyeemii magaalaa Finfinneetiin alatti wanta uumame eenyuun kan jedhuu fi rakkoo ga'ee addaan baafachuudhaaf carraan arganne garuu maatii hedduun daa'imman jalaa badanii boo'aa yeroo isaan karaarra deeman argeen jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Gaazexeessaa biyyarraa dhiyeesse as Ameerikaa keessa jiru dubbisnee jirra. Gareen mirga gaazexeessotaaf falmuu yookaan CPJ waliin waahilli keenya Simmanyi ishee qoyyee gaaffiif deebii geggeessiteen jalqabnaa jaallanneetu dhiyeessa. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessaa gaazexeessota hidhuun sadarkaa sadaffaarra akka jirtu. Kunis labsiin yeroo hatattamaa ega labsamee booda lakkoofsi gaazexeessota hidhamanii dabalaa deemuusaa gareen mirga gaazexeessotaaf falmu yookaan CPJ'f qindeessituu sagantaa Afrikaa akka ta'an Anjalaa Kintal ibsanii jiru. Erga labsiin kun kaafamee booda garuu gaazexeessonni hiikaman jiru jedhanii. Right now, we are very concerned about the fact that there are two journalists from the Oromia News Network. Dhimma akkaan nu yaaddessee jiru gaazexeessota lama kanneen Oromiyaa News Network yookaan ONN hojjetan hidhamanii himannaa jabaan irratti dhiyaate tarii adaba du'aa irratti mursiisuu danda'u sanaati. Kun akkaan nu yaaddesseera jedhan. CPJ'n himannaan irratti dhiyaate ka'ee gadhiifamuu isaanii arguu barbaada jedhaniiru. Gaazexeessonni hiikamanis hangi tokko himannaan irratti dhiyaate guutummaatti kan irraa hin kaafamne waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa himannaa irratti dhiyaatan akka kaasuuf gaafannaa jedhan. Gaazexeessummaan akka yakkaatti ilaalamee hojii gaazexeessummaa gaggeessaniif hidhamuun himannaan irratti dhiyaachuun qabu. Miidiyaa fi gaazexeessonni odeeffannoo sirrii hin taaneef qabatamaa hin taane facaasanii fi akkasumas naamusa hin qabne ta'uun hundaaf karaa bana jedhanii. It does not help when you have censorship and where you only have one narrative which is coming. Saansurii gochuu fi madda oduu gam tokkorraa duwwaa waan dhufu gargaaramuun waan gargaaru hin qabu. Yeroo kun ta'ummoo mootummaan deebiin gama isaatii akka dhaga'amuu fi beekamu gochuu yaalaa jedhaniiru. Gaazexeessota Eertiraa keessaa kan ilaaleen 16 hidhaa keessa jiru hangi tokko ajjeefamuu malu mirkanii garuu hin qabne. Seeraan ala hidhamanii seera durattis hin dhiyaatin jiru jedhan. Itoophiyaa keessatti kan hidhaman 15 ta'uu fi kaan hiikamanii amma gaazexeessota 2tu hidhaa keessa jira jechuudhaan Anjalaa Kintal CPJ'tti qindeessituun sagantaa Afrikaa ibsa kennan xumuraniiru. Dhaggeeffatoota keenya televiziyoona Itoophiyaa keessatti gaazexeessummaan akkasumas Addis TV kan jedhamu keessatti immoo qindeessaa kutaa oduu ta'uun hojjetaa akka ture. Amma garuu as United States keessatti dhiyeessee kan jiru gaazexeessaa Mubaarak Mahammad Duulaa haala walabummaa pireesii biyyaa irratti haasofsiiseen jira akkas jedhu. 2018 yeroo jijjiiramni dhufeera jedhamee amaname hawaasa pireesii gaazexeessota biyyattii san keessa jiraniif
yeroo baay'ee abdii guddaadhaan eeggamaa turedha. Haa ta'u malee achi booda haalli pireesii yookiin walabummaan pireesii biyyattii kan bara EPRDF yookiin bara addawaawii ture san caala hammaachaa dhufuudhaan yeroo ammaa kana Itoophiyaan biyya gaazexeessootaaf biyya rakkoo cimaa taatetti kan argamtu akkasumas pireesiin walaba biyya sanillee sarara diimaa darbuudhaan haala hamaa keessa jira jedhee nama ammaan kana. Fakkeenyaaf waan akkamii gaazexeessootarra muuxannoo ofii keerraas kaate? Gaazexeessonni biyya sanii rakkoo hedduu keessa darbaniiti kan hojii isaanii hojjetanii keessattuu oduun qabiyyeenii fi akkaataan itti tamsa'inni qophiiwwanii fi qabiyyeen miidiyaalee garaagaraa kan heeyyamamu paartiin biyya bulchaa jiru hooggantoonni biyyattii biyya bulchaa jiru eenyuun akka ati gaafiif deebii gootu jiratu si murteessaa jechaadha. Kun sadarkaa kamiin akka gadi bu'aa dhufu waan mul'isuudha. Kanaafuu ammatti haalli pireesii biyya san keessa jiru gaazexeessootaaf waan hamaa namoonni hoogganaa mootummaa hooggantoota mootummaa ta'anii fi paartii biyya bulchaa jiru wajjin walitti dhiyeenya qaban qofa kan pireesii irratti dubbatan yaada fedhan irratti calaqqisiisan ta'ee hafee jira jechaadha. Asirratti gaazexeessaa Mubaarak mootummaan maal godhuu qabaa? Gaazexeessonni maal gochuu qabu jettee yaadda? Mootummaan akkuma keessattuu bara 2018 gaafa jijjiiramni kun dhufeera jedhamee muummicha ministeeraallee paarlaamaa biyyattii irratti akkasumas yeroo as United States of America yeroo dhufanitti muummicha ministeeraa Abiy Ahmed haasaa isaan taasisan kan pireesii Itoophiyaatiif abdii guddaa namatti horuu keessaa inni tokko miidiyaalee ugguruudhaan gaazexeessitoota hidhuudhaan mootummaa ta'anii itti fufuun hin danda'amu jedhanii turan. Kan hojiirra oolchuu qaban jechaadha. Gaazexeessonni biyyattii sanii inni guddaanii fi inni cimaan wanti inni isaan raawwachuu qaban jedhee amanu gaazexeessummaan dhugaa irratti jiraachuudha. Gaazexeessummaan gaafa dhugaa dubbatan dhugaan nama irratti mi'aawuu dhabuu danda'a yookaan toluu dhabuu danda'a. Professionalizimii yookiin immoo akkuma dameewwan hojii biroo gaazexeessummaan mataa isaatti ogummaa mataa isaa qaba. Kanaafuu seera ittiin bulmaata ogummaa gaazexeessummaa kabajanii isaan hojjechuun isaanirra jira. Yaadolee adda addaa keessummeessuudhaaf immoo gaazexeessonni mataa isaaniillee of qopheessuu qabu jechaadha. Har'atti rakkoon biyya san keessa jiru hammaatus boru seenaan waan isaan keessa darban ifa baasa jedhee namana. Gaazexeessaa Mubaarak Mahammad Duulaa deebii nuu laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomi. Galatoomi jaalladha. Mormitoota lama ABO'f KFO'n mootummaan ajjeechaa fidhaa lammiilee nagaa irratti raawwataa jiru dhaabuu qabaa jechuudhaan tibbana ibsa baasanii jiru. Paartileen mormitootaa kanneen mootummaan waraana eegale dhaabuudhaan qaamolee meeshaa waraanaa hidhatanii socho'an wajjin mari'achuun rakkoo uumame hiikuu qabaa jedhan ibsa mataatti kennaniin. Dhimma kanarratti yaada gama mootummaa argachuuf tattaaffiin goon hin milkoofne Naakoor Malkaatu gabaase. Paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO'n ibsa ejjennoo dheengadda mata duree nageenya lammiilee eegsisuu dadhabuun agarsiistuu kufaatii sirnichaati jedhu jalatti baaseen naannoo Oromiyaa dabalatee naannolee biroo keessatti humnootni nagaa eegumsaa mootummaa fi hidhattootni biroo baatii eebilaa kana keessa namoota nagaa 278 ajjeesaniiru jechuun beeksisee jira. Dura taa'aan KFO Profeesar Mararaa Guddinaa wantootni ijoo ibsicha irratti eeraman lamaa jechuun akkasitti ibsu. Tokkoffaan Oromiyaa gubbaatti mootummaan lola haaraa saaqee saba keenya baay'ee miidhaa jira. Karaa Ginnabaat karaa Daabargaa karaa Jalduu darbee Wallagga gamaa iddoo baay'eetti lola hamaa lola gadee sabas immoo itti dabalanii mana gubuun ilmoo kee fidiiranii haadhaaf abbaa hidhuun qabeenya mancaasuun wanti baay'een bal'aan rakkoon saba keenya gubbaatti deemaa jira. Deddeebinee dhaabaa gara waliigalteetti deemaa isa yeroo mootummaan dideetumatti deemaa jira. Namni xiqqaa miti kan jidduu kana karaa mootummaa isaa ta'uu karaa hidhataa amararraa dhufuurraa haa ta'u gara nama
280 kan lolchuu kan nu geenye immoo sana caala bal'aa ta'uutu irra jira. Lammaffaa immoo inni tuttuqaan karaa amantee kunis immoo inni karaa Gondor ka'ee iddoo tokkotti as silphee gubbaattis waraabeetti dabalameera. Wanta akkasii kun immoo nuti sunoonni karaa dubbii sanyii deemaa ture immoo karaa amantee sitti dabalamee yoo dhufe biyyi kun gubachuu hin dandeessi. Mootummaan amantee fi siyaasa gargar baasuu dadhabuudhaan wanta dhufaa jiru innis immoo rakkoo bal'aa uumuu danda'a isa jedhu kana lamaan gubbaatti xiyyeeffate. KFO'n ajjechaa namoota nagaa irratti raawwatame jedhame akkamitti akka mirkaneeffate ilaalchisee Profeesar Mararaan waan jedhan qabu. Oromiyaa maratti bari miseensa qabnaa miseensi keenya nama du'ee nu gabaasaa nama hidhame nu gabaasaa fi miidiyaa wala dhugaa dubbachuu danda'anii fi irra jireessa kan nuti waan akkasii fudhannu miseensa keenyarraa. Mootummaan Itoophiyaa dhimma kana irratti hanga ammaatti wanta jedheen qabu. Dhimma kana irratti deebiin akka kennamuuf gama keenyaan yaalii taasisaa jirra. Haa ta'u malee naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa keessatti haleellaa xiyyaaraa nammaleeyyiitiin raawwatame jedhame kan ilaaleen ministeerri tajaajila koominikeeshinii Dr. Laggasa Tulluu kaleessa sagalee Ameerikaatti akka himanitti mootummaan buufata waraanaa 5 fi bakka hidhattootni 5 argamanitti tarkaanfii fudhataa jira jedhanii turan. Gama biraatiin torban darbe keessa addi bilisummaa Oromoo ABO ibsa qabiyyee wal fakkaatu qabu baasee irratti itti gaafatamaan sabquunnamtii paartichaa obbo Lammii Gammachuu akkas jedhu. Jijjiirama dhufe jedhame walii wal qabatee golee Oromiyaa adda addaa keessatti goolii uumuudhaan sirni kun ofuma isaan lammiilee nagaa bakka adda addaatti lubbuun darbaadha ture. Jaarmiyaaleen dudhaa fi eenyummaa Oromummaa qaban hedduunis gaaga'amaa fi ulfoo ummatichaa kan ta'an immoo abbootiin gadaa fi akkasumas haawwan illee bakka adda addaatti daa'imman dabalatee jechuudha. Balaawwan kanaaf saaxilamaadha turan. Maatii miidhamtootaa akkasumas caasaa dhaaba keenyaa sadarkaan jiru irraati qulqulleeffachuudhaan dhumaatii qaqqabe kana hunda irratti ibsa baafe. Waan mootummaa gaafataa jiran irrattis akkas jedhu obbo Lammiin. Wanni dursuu qabu lammiileen Oromiyaa nagaaf sabatina waaraa argachuu qabu jenna. Aangoorra turuuf lammiileen lubbuun darbuu hin qabu, qabeenyaan gaafamuudhaa hin qabu. Oromiyaan immoo dirree waraanaa fi dhiiga ilmaan isheen dhiqamuu hin qabdu. Mootummaan gurmuuwwan hidhattootaa bakka garaagaraatti socho'an irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu ibsuun wal qabatee ejjennoon paartilee mormitoota kanneenii maali kan jedhus gaafannee turre. Qabsoo Oromoo kana, rakkoo Oromoo kana, gaaffii Oromoo kana, gaaffii walqixxummaa kana, waan hundaa kana hiikuurra mootummaan dhufee darbu qawweenumaan hiikadhee nugusa Haile Sillaaseetti qabee dargiin itti darbee Ihaadeeg Adaawiin itti darbee amma immoo kunoo bilchiginnaa ga'eera. Kana gubbaatti immoo Oromoon gaaffii kana fudhatee bosona jala jira. Gaaffii kana qabatee magaalaa akka keenyaa karaa siyaasaa qabsaa'aa jiru jira. Hunda caala gaaffii kana deebisuudha malee yeroo hunda qawweedhaanii deebisuun waan baasuu miti jechuudha. Mariidhaanii waliigaltee biyyaatiin dhaabbachuutti irra jira. Innaa gaaffiin siyaasaa ka'ee humnan qaba jedhamee qawwee duwwaan itti deemuun deebisuu yaaluun hin baasuu isa jedhudha. Kaleessa seenaa qabsoo bilisummaa Oromootti akkan beekutti waraanni bilisummaa Oromoo lammiilee Oromiyaaf Oromoottis haa ta'u diinatti akka inni wal lolu malee uummata nagaa meeshaalee irratti akka inni hajjeesu argees dhagayees hin beeku. Seeran kabachiisa. Waraana waliin wal waraanaa jirra kan jedhu yoo ta'e qaamoleen idil addunyaa keessa garbu'anii dhugaa dubbii kana akka isaan qorataniifidhaan illee waamicha kan goon. Gama biraatiin hidhattoota 5 jedhan irratti haleellaan banamuu kan dubbatan Dr. Laggasan raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii irratti fudhataa jira jedhanii jiru. Godinaalee Wallaggaa afran keessatti akkasumas Shawaa Lixaaf bakkeewwan kanneen birootti haleellaawwan wal fakkaataa adeemsifamaa jiraachuu isaaniis dubbatan. Himannaawwan humnootni nagaa eegumsaa mootummaa akka midhaan saaman jiraattota dararanii fi himannaawwan kanneen biroo jiraattota irraa ka'an jedhaman irratti gochoota kana kan raawwatu humna mootummaa osoo hin taane shaneedha jechuudhaan dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Komishinni buusaa gonofaa Oromiyaa waggoottan darban hongee naannichatti mudate hordofee hongee dhufeef gargaarsa dhiyaate warri miliqsuuf yaalan to'annaa jala oolfamanii qoratamaa jiraachuu beeksise. Obbo Garramuu Oliiqaa ittaanaan buusaa
gonofaa Oromiyaa hanga yoonaa aangawoonni shakkaman 54 to'annoo jala oolfamanii himannaan irratti banamuu VOA'f ibsanii jiru. Galmoo Daawwittu gabaase. Obbo Garramuu Liiqaa ittaanaa buusa gonofaa Oromiyaati. Gargaarsi namoota harka qalleeyyiif dhiyaate kan qisaasame godinaalee hongee nu bakkeessatti akka ta'e dubbatu. Hongee wal qabatee sosochii uummataa uumameen naannoo Oromiyaa waliigala mobilaayizeeshinii gaggeeffamaa ture sana yeroo baay'ee karaa keenyas otoo nuunis hin mariisisiin bifa adda addaatiin kan geessaa turan sana qaawwa kana fayyadamuudhaan keessumaa godinaalee kan akka Booranaa, Baalee Bahaa sana keessatti mallattoon qisaasama adda addaa uumamee ture. Kanarraa ka'uudhaan hooggansi sadarkaan jiruu fi keessumaa immoo uummanni abbummaadhaan midhaan maqaa uummataatiin dhufe kana halkaniif guyyaa hordoffii waan taasisuuf namoonni kallattii adda addaatiin ufitti fudhataniifiniin faayidaa isaanii fi harka keessa galfatanii walumaa gala garuu fakkeenyaaf Baalee Bahaarra gara namoota 24 akkasumas bakka adda addaattis kan argaman walumaa gala immoo gara namoota 54 ta'an isaan to'atamanii amma seeratti dhiyaatanii dhimmi isaanii qulqullaa'aa jirachuudha. Kuni kanaan hin dhaabatu ammallee itti fufaa jira waan ta'eef bakka rakkoo kana wajjin namoonni tuttuqaa qabanii fi harka keessaa qaban hundi sakatta'amanii seeratti akka dhiyaatan gochaa jirra. Rakkoon kun kan itti mul'ate jedhame keessaa takka godina Hongee Nubee godina Booranaa keessatti. Mimmiita Shoome itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii godina Booranaati. Ana gara 5 ana jahinga ana wanni kun keessa mul'ate. Kanaaf ammoo ana irraati koreen ijaaramte waajjirri haqaa warri seera dabalateetiin seera dabalatee waajjirri godinallee irraati koreen ijaaramee qindaa'eetiin gabbu'amee dubbichi qoratama ka jiru. Aanaan Guchii keessa jira. Aanaan Yaabelloo, aanaan Waacillee. Aanaalee kan keessatti ammoo koreen dhaabatee koreedhaan qulqullaa'ee koreen kun ammoo warri sunni shakkamaadha jetteetiin seeraan laalamee koreen laalti sun ammoo seeraan dhiyeessitee aanaa gar 5 akkasiin geetti aanaa sun keessa laalamuu jira jecha. Marti kun warra waajjira kan buusa gonofaati moo waajjirri biraas keessa jira? Hojjataa waajjira buusa gonofaas keessa jira. Hooggansi waajjiraalee biraallee kan gargaraatti dabalamanillee jiru. Sadarkaa ittaanaa bulchaalleetti kan shakkamillee keessa jira. Miimmiin akka jettutti gargaarsi namootaa dhufee saamame jedhame kun hammi isaa ammaa qoratamaatti jira. Warri akka kanaan shakkamee to'annaa jala jirus mana murtii godina Booranaatti dhimmi isaanii dhiyaatee dhaggeeffatamaa jira jechuun dubbatte. Obbo Garramuu Liiqaa ittaanaan buusa gonofaa Oromiyaa yakki kunneen Boorana godinaalee Arsii lameen Harargee Bahaa fi Lixaa fi Baalee Bahaa keessatti sirnaan mudachuu bira geenyeerraa jedhan. Wantichi amma xinnaatee guddatee osoo hin taane yakkuma garuu yeroo baay'ee amma fakkeenyaaf buufata tokko keessatti gara kuntaala 20 kuntaala 32 kana kan jedhudha kan qabu kun walumaa gala qindaa'ee amma qoratamaa jira. Waliigala badiif kan raawwatame jedhamee qoratamee xumuramu immoo daballee isiniif ibsina. Waan kana kan qorataa jiru waajjira keessanitti dabalatee waajjira mootummaa kam fa'i? Inni kun kan seera qoratu waajjirri abbaa alangaa waajjirri poolisii ni jira. Isaan kun qindeessanii qoratanii ragaa qabatamaadhaan qulqulleessanii immoo mana murtiitti dhiyeessu. Kanaaf kanneen seera hiikan hundinuu murtiis kennan irratti hirmaatanii akka inni fala argatu irratti hojjetachuudha. Akka Obbo Garramuun jedhanutti ammas naannoo Oromiyaa keessaa namoota gargaarsa midhaan nyaataa fedhan miiliyoona 2.5 oltu jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerraa. Sababa COVID-19 dhukkuboonni silaa ittisamuun danda'an Afrikaa keessatti babal'ataa jiraachuu irratti gabaasa torban dabarsine kana keessa qophii fayyaa irratti dhiyeessinee turre isinii dhiyeessina. Jaallannee qindeesse. Uummanni miliyoona 10 hedduu ta'an tallaalii ramaddii dur argataa turan dhabanii jiru. Tallaaliiwwan kana hin fudhatiin hafuun kun immoo dhukkuba lubbuu namaa galaafataniif saaxiluu qofa otoo hin taane dhukkuboonni lubbuu namaa galaafatan kun daran akka jabaatanii fi faca'an haala mijeesseef waajjira jaarmayaa fayyaa addunyaa damee Afrikaa keessatti Daayirektara dhukkuboota daddabroo fi daddabroo hin taane kata'an Beniidoo Empooma akka jedhanitti weerarri dhukkuba COVID-19 caasaa eegumsa fayyaa irratti danqaa guddaa uumee jira. Biyyoota Afrikaa hedduu keessatti tajaajila tallaalii ramaddii ture miidhee
tallaalii waliin ga'uuf carraaqqii ta'u akka addaan citu taasise. Waggaa tokko caalaaf jedhan dhukkuboota silaa tallaaliin ittifamuu danda'an bifa weeraraan guutummaa Afrikaa keessatti ka'uun dabalee jira jedhaniiru. For instance, between January and March of this year, around 70,000 cases of measles were recorded. Fakkeenya baatee amajjii bitootessaa waggaa kanaa gidduutti lakkoofsi namoota dhukkuba gifiraatiin qabamanii 17,000tu galmeeffame. Harka 400 dabale jechuudha. Biyyoonni Afrikaa 24 weerarri dhukkuba pooliyoo biyya isaanii keessa jiraachuu bara dabre jechuun 2021 keessa mirkaneessanii jiru. Lakkoofsi kun isa bara 2020 keessa ture dachaa 4 caalee jira. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa fi dhaabbati daa'immanii UNICEF gabaasa baasaniin dhukkuboonni silaa tallaaliin ittifamuu danda'an rakkoo geessisan jabaataa akka jiru akeekkachiisan. Kanaafis sababaan inni guddaan weerara COVID-19 jeeqama uumeen tallaaliin haala walqixxaataa ta'een raabsamuu dadhabuun dabalaa deemuu isaatii jedhu. Keessumaa sadarkaa addunyaatti dhukkubi gifiraa dabalaa deemuun yaaddoo addaa uumuusaa jaarmiyoonni lameen ibsanii kunis baatilee lamaan waggaa kanaa isaan jalqabaa keessa harka 79 dabaleera jedhan. Kana keessaa irra hedduun namoota dhukkuba gifiraan qabamanii Afrikaa fi biyyooti kutaalee Meditiraaniyaan gama bahaa keessatti argaman ta'uu hubachiisan. Impoomaan akka jedhanitti. More than 30 African countries implemented at least one routine catch-up immunization campaigns in the second half of last year. Biyyoonni Afrikaa 30 caalan walakkeessa waggaa dabree lammaffaa keessatti talaalii utuu kennamiin hafe waliin ga'uudhaaf jecha yoo xiqqaate duula talaalii kennuu marsaa tokko geggeessaa jiru. Riippaabilikii Afrikaa Waaltaa, Chaad, Ekwaatooriyaal Giinii, Itiyoophiyaa, Naayijeeriyaa, Soomaaliyaa fi Sudaan kibbaa keessatti duulli tallaalii gifira ittisuu kennamuu jalqabuunsaa oduu gaariidha. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka jedhutti torban darbee kaasee Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamaniif du'anii dabalaa jira. Itiyoophiyaa keessatti weerara dhukkuba COVID-19 ittisuu cinatti tallaalii dhukkuba gifiraa ittisuu waliin ga'uuf yaalii gaggeeffame Ministeera Eegumsa Fayyaatti Daayirektara Kutaa Fayyaa Haadholiif Daa'immanii kata'an Dr. Masarat Zalaalam waahila keenya Qoonjit Taayyeef akka ibsanitti በተለይ የኩፍኝ የመከላከያ ክትባት ቀድመን ኩፍኝ ሀገራችን ውስጥ ሳይከሰት በየ3 ዓመቱ ዘመቻ እናከናውናለን። Keessumaa tallaalii dhukkuba gifiraa ittisu ituu dhukkubichi biyya keessa hin seeniin dura waggaa 3 duula tallaalii gaggeessaa turre. Akka carraa ta'ee waggaa 2 dura jechuun bara 2012 duula tallaalii kennuuf qophiirra turre. Yeroo sana COVID-19 sadarkaa addunyaatti rakkoo ta'e. Kanaaf duulli tallaalii kennu yeroo biraaf akka dheeratu ta'ee jedhan. Gidduutti garuu bulchiisa naannoo hedduu keessatti weerarri dhukkuba gifiraa hangi tokko ka'uusaa wanni agarsiisu tureera jedhanii. ለአስር ቀን የኮቪድን የመከላከል እርምጃ ከሱ ጎን ለጎን የኩፍኝ የመከላከያ ክትባት ዘመቻ አከናውነናል። Guyyaa 10 tarkaanfii ኮቪድን ittisuuf gaggeeffamu cinatti duula tallaalii dhukkuba gifiraa ittisu kennuu gaggeessine. Duulli sunis kan milkaa'e akka tureen dubbadhaa jedhan. Sababiinsaas kun jiraachuusaa wanni mul'isan bulchiisa naannoo hundumaa keessa waan turaniif dhaabbattoonni tajaajila eegumsa fayyaa kennan danqamanii maatiin ijoollee isaanii mana keessatti qabaa yerootti turan waan ta'eef tallaaliin arganne ture. Kun hundumtuu walitti dabalamee weerarri ni ka'aa yaaddoon jedhu guddaan waan tureef. ኮቪዱንም እየተከላከል 2012 ሰኔ ወር ላይ 15 ሚሊዮን የሚሆኑ የሀገራችን ህጻናቶች በኩፍኝ የመከላከያ ክትባት መድረስ ችለናል ማለት ነው። ኮቪድን faccisaa baatii waxabajjii keessa miliyoona 12 kan ta'an daa'imman biyyattii tallaalii farra gifiraa akka argataniif dhaqqabuun danda'ameera jedhan. Kunis bulchiisa naannoo Tigraay ka dabalatu ta'uu dubbatan. Sana booda immoo biyya keenya keessatti waan baay'een waan uumameef jecha duulli tallaalii ramaddii raabsuu jeeqamee manaaf qeerraa godaansi waan uumameef jecha godaansa sana keessatti immoo caalaatti kan saaxilaman daa'immaniif haadholii ta'uu Dr. Masarat ibsaniiru. Kanaaf jecha tajaajila iddoodhaa gara iddootti